shamarranis ta'ee dhiironni warra biyya arabaa jirtanu na dhaggeeffadhaa dhaamsa bareedduu isinii dhaama dhaamsan isinii dhaamu kun gaafa galtanii dhaamsan isinii dhaamu kun dhugaa ta'e dhugaadha jettu tokkoffaa irratti shamarran irraan eegal shamarran keenya warra biyya arabaatii fi mana maadaamii daladdan hundi keessan wallaahi wanta isinitti himu kun isin fayyada anamma dheengadda biyya galeen biyya irraa dhufe baatii lama biyyan ture dhufe anis yeroon Saawudii ture waa'een biyya nama kun naan galu ture garuu dhiira caalaa rakkoo shamarranii caalaa akkan argee dhufetti shamarran mana arabaa waggaa 5 dalaganii asii galanii paaspoortii sirreeffatanii deebi'uuf jechuudha yeroo biiroo garaagaraa deemnu argaa turre gaafa jimmaarraa gara finfinnee deemnu shamarran meeqa jechuudha walqixxeetti bakka baasiin dhaabbate gadi bu'amee misaan nyaatamutti waan ittiin gadi bu'anii misaan nyaatan dhabanii jechuudha nama daabboo birrii 10 nama daabboo birrii 20 bitatee ol deebi'ee bishaaniin dhugutu jira makiinaa keessa taa'ee keenya agarre ijoollee biyyoota keenya wajjin misaa affeeraa turre jechuudha maaliif qarshii dhabanii miti hojjetachuu dhabanii miti hojjetaniiru qabachuu dadhabanii isinii galee yeroo biyya arabaa jirtanu obboleessaaf isin ergitu eessumaaf isin ergitu nama hundaa birrii ergaa teessu namni hundinuu isinirraa fudhachuu malee namni ati maal dalagataa jirta maal qabataa jirta jiruun kan kee kamii namni isin hin jiru dhiironni amma bakka nuti amma akka keessan garaa laafu garee quraanaa irratti birrii mindaajee tokko kennitu gargaarsa miidiyaa dhufu irratti waa hunda irratti dhimma buusaa teessoo jechuudha shamarran garuu gaafa biyya galtanii tokkoof tokko yoo yeroo as jirtu qalbii qabaattee waan dhoskatiin obboleessa irraa sabdii dhabanii haadha abbaa irraa sabdii dhabanii jaalallee isa birree irraa nyaata irraa sabdii dhabanii shamarran biyya arabaatti yeroo lammataa deebi'uuf jechuudha paaspoortii baafachuuf meedikaalii siyoosii garaagaraa qoramuuf yeroo gara magaalaatti deemanu makiinaa keessaa waan ittiin bu'anii misaa birrii 200-300 nyaatan dhabanii daabboo birrii 10 bitatanii makiinaa keessatti cekkanii taa'u namni biraa gadi bu'ee misaa nyaata ol deebi'e jimaa keessatti ol deebi'e kummaa inni dalaguu dhabanii miti jara keenya hin dalaganiiru qabachuu dadhaban hin qabanne waan dalagan sana ittiin fayyadan kanaafuu maal gochuu qabdu furmaannisaa dhiiras ta'a shamaras ta'a haadhaaf abbaa keetii kan dhabe dhugaan sitti hima nam tokkotti birrii hin ergine gaafa biyya kana keessanu maallaqa keessan ol keewwadhaa maallaqa keessan qabadhaa gaafa galtanii jettan yoollee jireenyi biyya keessaa isinii ta'uu didee dalagaa eegaluu dadhabdanii ittiin deebitanii ammas biyya biraa maratanii mircaa keessan godhatanii deemuu fi maallaqa qabaachuu qabdu yoo maallaqa hin qabne jechuudha miidiyaa irraas baddanii hiriyoota keessan irraa baddanii nama qarshii ergaa fi tiktook sanarraa sabdii dhabdanii naa ergiteetta naa kenniteetta galatuu millee namni isin hin jiru gaafa si galte yoo ati bilbila 2 fudhatte galte bilbila tokko naa kenni ammas maallaa fidde dhufte ammas karaa see eega malee namni isin fayyadu hin jiru kanaafuu shamarran keenya keessumaa dhiiras ta'a shamaras ta'a wallaahi an dhugaan isinitti himan yeroo biyya arabaa jirtan kana jiruu keessanii tokkoof tokko qofa jiraadha nam tokko hin jiraatina nam tokko hin dawwadina nam tokko jiruu keessan qofa jiraadha jiruu keessan biyya arabaa teessanii hin jarrane taanaan gaafa galtan deebitanii biyya namaa deemuuf maallaqa hin qabdan biyya keessa taa'uuf omaan qabdan kanaafuu waa hundarraa abdii dhabdanii taa'uurraa amma osoo biyya birriin dalagamee argamu osoo jirtanu waan argattan ol keewwadhaa kun dhaamsa obbolummaati akka nama jireenya biyya arabaas jireenya biyya keessaa sargeetti jireenya biyya keessaa sadufii miti san hubennu sana miti walitti keenya kun akkana jetti ani waggaa 5 biyya namaan jira waanuma takka hin qabu garuu amma mana namaa dalaguu jibbeen jira ningalaattis waanuma takka hin qabu na dhaggeeffadhu qaatti nama akka nama jireenya Itoophiyaa sana argee dhufe tokkotti wanti gochuu qabdu isa ergasii dabalatee fayyaasa akka nama biyyaan baanetti dhiisi yoo amma kaatee biyya galtees furmaata waan hin qabneefi waggaa 2 yookiin waggaa 3 itti rakkadhuuti immoo ergasii namni beeku jijjiiri meseenjera sana namni ittiin si beeku jijjiiri waan namni ittiin si beeku guutuu isa jijjiiri gargaarsa onlaayineetiin dhufu dhiisi gargaarsa karaa garee quraanaatiin ji'aan waa kennaa jedhamu dhiisi maallaqa argatu ji'aan karooratti baasii birrii 200 irraa yoo borsaa kan keewwatte jechuudha waan ittiin qibaatii bitatu waan ittiin saamunaa bitatu waan ittiin kaardii bitatu jechuudha lafa keewwattee yoo akkaawuntii qabaatte akkaawuntii keessa kaachuu yoo akkaawuntii hin qabaanne immoo nama amantu abbaa qaama bira keewwattee abbaa koo achitti walitti qabatta jechuudha nama harkaa badde biyya bilbiluu dhiifte ati biyya bilbilaan rakkoo sitti himamuun dhiifamu namaan dubbannaa rakkoo sitti himamuun dhiifamu namni rakkoo sitti himannaan isin qaraa laafuun niiftan anillee garaa laafuyyuu tokko durbaan ati garaa namaa laafame waa hundatti garaa laafuun dhiiftanuu waa sitti himamnaani kanaafuu
nama kabadi ofitti deebii jiruu ijaarradhu. Kana malee waa tokko furmaatan qabdu. Amma sookaa ta'e Itoophiyaatti galtees inna dargasi as teessee ergaa fi turte fayyaansa namni waan taaskii birii shanii si kennu jiru waan taaskii birii shanii asii kaamee iddoo sanatti hin gaamu namni sitti kennu jiru. Isuma isin akkas waggaa 6 waggaa 7 waggaa 8 as dalagdanii galtanii waa dhabdanii akka waan isin dalagdanii maallaqa wayii dhoskattanii jirtutti as sababa malee hin qabdu namni isin hin jiru. Argee dhabe hunda taayyuan. Durbi tokko waggaa 6 waggaa 7 mana arabaa dalagdee asii galtee gaafa dhimma garaagaraatiif bakka tokko sochootu misaa birrii 200 bayyanatii birrii 200 nyaachuu dadhabuu jechuun wallaahi nama jiru biyya arabaa beekuuf jechuudha. Imimmaantu nama qaba. Isinii galee kanaafuu shamarran keenya waan nuti gara laafuu dhiisaa ofitti deebi'a. Assalaamu alaikum. Yoo isinii galee yoo mataan keessa kun shagale isinii galee forgeet godhaa paaspoortii irratti galfadha mataa keessatti. Baajoo tamaamee danni kun. Biyya arabaatii fi mana maadaamii daladdan hundi keessan wallaahi wanta isinitti mukuun isin fayyada. Anamma dheengadda biyya galeen biyya irraa dhufe baatii 2 biyyan ture dhufe anis yeroon Saawudii ture waa'een biyya namaa kun naan galu ture. Garuu dhiira caalaa rakkoo shamarranii caalaa akkan argee dhufetti shamarran mana arabaa waggaa 6 waggaa 5 dalaganii asii galanii paaspoortii sirreeffatanii deebi'uuf jechuudha. Yeroo biiroo garaagaraa deemnu argaa turre gaafa Jimmaarraa gara Finfinnee deemnu shamarran meeqa jechuudha. Walqixxeetti bakka baasiin dhaabbate gadi bu'amee misaan nyaatamutti waan ittiin gadi bu'anii misaan nyaatan dhabanii jechuudha. Nama daabboo birrii 10 nama daabboo birrii 20 bitatee ol deebi'ee bishaaniin dhugutu jira makiinaa keessa taa'ee keenya agarre ijoollee biyyoota keenya wajjin misaa affeeraa turre jechuudha. Maaliif qarshii dhabanii miti hojjetachuu dhabanii miti hojjetaniiru qabachuu dadhabanii isinii galee yeroo biyya arabaa jirtanu obboleessaaf isin ergitu eessumaaf isin ergitu nama hundaa birrii ergaa teessu. Namni hundinuu isinirraa fudhachuu malee namni ati maal dalagataa jirta maal qabataa jirta jiruun kan kee kamii namni isin hin jiru. Dhiironni amma bakka nuti amma akka keessan garaa laafu garee quraanaa irratti birrii mindaajee tokko kennitu gargaarsa miidiyaa dhufu irratti waa hunda irratti ilma buusaa teessoo jechuudha shamarran. Garuu gaafa biyya galtanii tokkoof tokko yoo yeroo as jirtu qalbii qabaattee waan dhoskatiin obboleessa irraa sabdii dhabanii haadha abbaa irraa sabdii dhabanii jaalallee isa birree irraa nyaata irraa sabdii dhabanii shamarran biyya arabaatti yeroo lammataa deebi'uuf jechuudha. Paaspoortii baafachuuf meedikaalii siyoosii garaagaraa qoramuuf yeroo gara magaalaatti deemanu makiinaa keessaa waan ittiin bu'anii misaa birrii 200 300 nyaatan dhabanii daabboo birrii 10 bitatanii makiinaa keessatti cekkiranii taa'u. Namni biraa gadi bu'ee misaa nyaata ol deebi'a jimaa keessatti ol deebi'a. Kummaa inni dalaguu dhabanii miti jara keenya hin dalaganiiru. Qabachuu dadhaban hin qabanne waan dalagan sanatti fayyadamu. Kanaafuu maal gochuu qabdu furmaanni isaa dhiiras ta'a shamaras ta'a. Haadhaaf abbaa keetii kan dhabe dhugaan sitti hima nam tokkotti birrii hin argine. Gaafa biyya kana keessanu maallaqa keessan ol keewwadhaa maallaqa keessan qabadhaa gaafa galtanii jettan yoollee jireenyi biyya keessanii ta'uu didee dalagaa eegaluu dadhabdanii ittiin deebitanii ammas biyya biraa maratatanii mircaa keessan godhatanii deemuu fi